magaalonni keenya faallaa uummata keenyaa turan. Bubbee isaanii hundi faallaa uummata keenyaa ture. Tarsiimoo ifa ta'e qopheessinee inni jalqabaaf inni duraa nama magaalomsu, namni akka leenjuu, ogummaa akka qabaatu, intarpiraarii akka ta'u. Magaalli Oromoon jijjiirre qonnaan bulaa Oromoo jalqaba fayyadamaan goone magaala ta'uu hin danda'u Oromoodhaaf. Kun bocamee mootummaan keenya akka magaalomu gochuu ammayyeessuudhaaf hojii hojjetameen lafa immoo pilaanidhaan giddugaleessa godhannee faayidaa uummata keenyaa karaa mirkaneessuu danda'uun bu'uuraalee misoomaa itti guutamaa fi akka deemu gochuudhaan tarsiimoon ifa ta'e qophaa'ee hojiin waggoottan darbe hojjetamaa dhufee jira. Mootummaan jijjiiramaa keenya jijjiiramaan dura seenaa buqqa'uu fi seenaa miidhamuu, seenaa waan qabnu dhabuu ture sana bu'uuraan jijjiiree jira. Magaalonni keenya giddugala misoomuu uummata Oromoo akka ta'an taasisee jira. Seenaa keessatti bara baraaf kan yaadatamu magaalaan Shaggar akka hundaa'u gochuudhaan seenaan naannoo sana faana wal qabatee bara baraaf xaxamaa ture boqonnaansaa akka cufamu, Oromoon mirga abbaa biyyummaasaa akka mirkanaa'u, caalmatti immoo misoomee fedhii faayidaasaa akka mirkaneeffatu godhamee jira. Boqonnaan buqqa'uu fi boqonnaa siqiqisuun cufamee jira. Mootummaan jijjiiramaa keenya mootummaa kan hojjete. Magaalota keenya riifoorm gochuudhaan kanaan dura akka biyyaatti magaalota galiidhaanis ta'e dinagdee sochoosuudhaan baay'ee iddoon qabnu irratti jijjiirama olaanaan dhufee jira. Magaalota gurguddoo maastar pilaanidhaan hundeessuun danda'amee jira. Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Roobee, Maayaa kanneen biroos Jimmiif Naqamti karaa akka qabatan godhamaati kan jiru. Magaalonni kaanis amma haaromeetti jiran fedhii fi faayidaa uummata keenyaa karaa mirkaneessuu danda'anii, diinagdee karaa uumuu danda'anii, diinagdeen uumamu sun immoo karaa uummata keenya giddugaleessa godhateen akka deemuuf hojii bal'aan hojjetamee jira. Kanaaf magaalaa fi Oromoon masaanuudha jedhamee kan yaadamaa ture sun Oromoon abbaa magaalota isaa ta'ee fayyadamaa akka ta'u mootummaan jijjiiramaa keenya godhee jira. Faayidaan uummata keenyaa magaalomsuu faana wal qabatee jiru milkaa'uu irra jiraataa milkaa'aa jira. Jabaannee yoo hojjenne magaalota keenya giddugala ce'umsa hundaa goonee haga haaromeetti raajii hojjechuun akka danda'amu waggoottan darbe qabatamaatti mul'atee jira. የከተማ የማስዋብ ስራ መገንዘብ የሚያስፈልገው በሚቀጥሉት 15-20 ዓመታት ማክሲመም አብዛኛው የማህበረሰብ የመኖሪያ ስፍራ ከተማ ይሆናል። ከተማን ስናዘምን ለልጆቻችን የሚመች የሚመጥን ሀገር እየሰራን ነው ማለት ነው። ከተማን በፕላን በእቅድ ካልሰራን ደግሞ በአንድ አካባቢ በጥግጊት የሚኖርበት ገሃነም ሊሆን ይችላል። ከተማን ስናዘምን የምንሰራው ነገ የልጆቻችንን መኖሪያ ነው።